kanas immoo kan agarsiisu ragaa hedduutu jira jechuudha. Ragaa hedduu jira. Ragaa jiran keessaa inni tokko piraamiidoonni Ijipti keessa jiran fakkiin achi keessatti hojjetamee jiruu fi seenaan barreeffamaan jiru maqaan adda addaa lafootaaf namootaa ibsu ummata Oromoo ilaallata. Namichi kun eessaa ba'e, eessaa dhalate, ilma eenyutti, intala eenyutti dhale, akaakayyuun isaa abaabileen isaa beekamaadha. Yoo akaakilee abaabilee nama gaafanne kun hin barbaachisu jedhu sanyii lakkaa'uun zaroo maaloodhaa jedhaniiti kaa'u. Ofumaaf immoo garanaaf immoo yoo kaafne immoo fakkeenya waa'ee kiristaanummaa isaanii yeroo ibsatan nuti sanyii Israa'elii, sanyii Salamoon irraa dhufne, ilmi keenya Minilik tokkoffaan ilma Salamoonii jedhanii seenaa barreessanii. Yoo akkas ta'e immoo abbaan baay'ee seenaa keenya barreessuudhaaf aangoo maalii qabaadha? Warri Salamoon yookaan sanyiin Salamoon yookaan sanyiin Israa'el Oromoon lafaa siin qabu jechuudha maaltu mirga isaa kenneedha? Nuti sanyii Salamoonii jedhan, nuti sanyii Israa'elii jedhan. Akkamittiin namni Israa'el ta'eetu Afrikaa ta'ame? Israa'el jechuun bara saba beekamaadha. Saba warra Yihudaa Juush jedhee buluudha. Afrikaan immoo uummata gurraacha Nigroos, Kushaayit, Luubiyaan, Kaamet. Seenaa Afrikaatu hin jallisan jedhi kanarratti hojjetamuu qaba. Bara kana ifa gochuu qaba. Artikiliin baay'een kanarratti barreeffamuu qaba. Warri carraa qabdan, warri waa barreessuudhaaf carraa qabdanii. Nagaa keessanii akkam jirtu fayyaadha hordoftoota Michillee Miidiyaa baga nagaan jiraattan baga nagaan as geenye baga nagaan walitti deebinee hordoftoota Michillee Miidiyaa akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf miidiyaa keenyarra qabannee turre haa ta'utii hordoftoonni keenya viidiyoowwan darban hordofuudhaan karaa keessatiin waan nu gaafachaa turtan hundumaafuu galanni isin haa ga'u ulfaadhaa isiniin jenna warra nu hordofaa turtan. Egaa sababoota irraa turuu dandeenyeef sababoota adda addaa jira. Sababa irra guddaan isaa rakkoo dhuunfaati waan adda biraa homtuu hin jiru. Wal arguu keenyaaf immoo rabbiin haa galatu isinillee warri keessan nu barreessaa turtan galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jecha sagantaa keenya irraa waanumarraan duraan darbe irratti walitti fufuun isinii eegalaa jechuudha. Egaa akkuma beektan miidiyaan kun miidiyaa seenaan Oromoo, uummata Oromoo addunyaa kanarratti Afrikaa keessatti, Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammii ollaasaa jiru biratti illee hammi hubatame waan xiqqaadha. Isa jedhurraa baay'ee dubbadheera, baay'ee ilaaleera. Namoonnis akka hubattaniif waan natti mul'ate waan baay'ee agarsiisuu yaaleera jechuudha. Yeroo darbe keessatti viidiyoo kanas warri daawwattan laayikii tuquudhaan sheerii gochuudhaan uummata biraan waliin gagga'uun kasin barbaachisuun hin gaafadha. Egaa viidiyoowwan darban akkuma ilaalaa jirtan akkuma hubachaa jirtan akkuma duukaa bu'aa jirtan wantoota seenaa kana keenya wajjin wal qabatan waan humna kiyyaa waan baay'ee ibseera. Waan an argee fi waan an dubbise waan an dhagaye waan keessatti guddadhe waan seenaan Oromoo seeraa laafaa miti garuu akka jabeenya isaatti akka bal'ina isaatti akka dheerina isaatti hin hojjetamne sana hojjechuudhaaf maaltu barbaachisa kan jedhugaa yaada dhiyeessaas tureera. Waan an arge immoo waan dhugaa sabni kun qabu kitaabilee dhugaa saba kanaa keessatti mul'atan hundumayyuu caqasuudhaan waan baay'ee isin biraan geenyerra. Haa ta'ugaa har'as akkuma kanaa mata duree gaggabaabduu lamaan sadan tokko irratti waan dubbadhuun qaba. Innis seenaadhuma saba kanaa egaa irra guddaa manneen rakkoo seenaa uummata kanaa barreeffama seenaa biyya kanaa irratti seenaa Itoophiyaatti jedhamee barreeffame keessatti seenaa Oromoodhaaf kaawwameetu sirrii mitii kan jedhudha ejjennoon kiyya jechuudha. Ana qofaa osoo hin taane sabni adda addaatu uummanni adda addaa hubachaa jira amma jechuudha. Uummanni kun uummanni mana bal'atu kun mana baay'atuu fi lafa bal'aa mana bal'atu irra qubatee jiru kun gartuu tokkoon gartuu xiqqoo wayiitiin maaliidhaaf tuffatamee maaliidhaaf seenaan isaa dhiibamaa namni isaa maaliif dhiibamaa maaf seenaa biyya kanaa keessatti moggeeffamee akkamittiin kuni ta'e isa jedhu irratti waan baay'ee kaasnee dubbachaa turre ammas isuma irratti jabeessee dubbachuudhaaf irra guddaa uummanni Oromoo akka Afrikaatti uummanni Afrikaa guutuun irraa maddanan jedhu viidiyoo kiyya darbe keessatti viidiyoo 2-3 keessatti caqaseetiin ture jechuudha. Kunis kan ittiin mul'atu wantoota baay'ee ragaa lafa jirurraa jechuudha. Inni tokkoffaan har'a Afrikaa keessatti Oromoon uummattoota jiran keessa sabaaf sablammii jiru keessa uummata guddaa lakkoofsa guddaa qabuu fi lafa guddaarra qubatee jiruu fi akkasumas afaan oriijinaal ta'e afaan Oromoo jedhamu kun afaan
yoo xiqqaate waggaa 10,000 dura dubbatamu waggaa 10,000 qarooma Gibxii qarooma Mesopotaamiyaa qarooma maal jedhamu kanaan wal qabate osoo qoratame kan keessatti argamu ta'uusaa namni hundiyyuu beekuu qaba jechuudha. Egaa ummata qarooma Egypt jedhanii kan waaman qarooma Kaameet yookaan immoo Nuubiyaan Kuush jedhan kuni ummata Oromoo wajjiniin wal qabataadha jennoon ani qabu jechuudha. Kanas immoo kan agarsiisu ragaa hedduutu jira jechuudha. Ragaa hedduu jira. Ragaa jiran keessaa inni tokko piraamidoonni Egypt keessa jiran fakkiin achi keessatti hojjetamee jiruu fi seenaan barreeffamaan jiru maqaan adda addaa lafootaaf namootaa ibsu ummata Oromoo ilaallata. Kanarraa fagoo miti Oromoo ka jedhu kaasneera jechuudha. Egaa maaliidhaaf immoo otoo nuti kana jennu warri seenaa saba kanaaf falman waa'ee kan Abbaan Baahiree barreesse sana ala seenaan qaban sabni kunii jedha ammas. Abbaan Baahiree kitaaba barreesse sanaan ala kitaaba xirraazii fuula 12 yookaan waan akkasiin caalle irratti barreeffame sanaan daangeffamanii hanga irratti hammaatti ummata kana dhiibu boruufis immoo itti qaramaa itti qarachaa jiraachuun maalirraa maddee ka jedhu eenyu kan kana jallise ka jedhu irra guddaa kanarratti dubbadhaa jechuudha. Maalifan kana immoo akka mata dureettu kaasee namni tokko viidiyoo kiyya waa'ee kanaa dubbatame jalatti yeroo baay'ee deddeebi'ee osoo Abbaan Baahiree dhalachuu baate osoo Abbaan Baahiree jiraachuu baate seenaayyuu hin qabdan jedhee barreessaa jira jechuudha. Komantii viidiyoo sana jala laaluu danda'a namni jechuudha. Hangama kiyyaan Abbaan Baahiree waan Oromummaan abarsiise waan Oromoo isarraa baradhe hin qabu. Sabni Oromoos jiraachuu baabareeyyuu waan beekuu qabu. Kana beekuu qaba namni jechuudha. Dhalatee jiraatee jiraachuu baate Oromoon seenaa isaa barreeffamaan tursiifatamaayuu hin qabu. Garuu innumti mataansaa sabichumti mataansaa lafumti mataansaa jireenyi ummatichaa mataansaa seenaadha waan ta'eef afaaniinuu barreeffama iskoolaroonni meeqa barreessan dachaa deebi'u walii dabarsee dhugaan lafa jirutu jira. Kanaaf nuti amma Abbaa Baahireen otoo dhalachuu baate seenaan qabu namni Oromoon jedhu kuni seenaa Oromoo baay'ee nu bannee jechuudha. Maaliif daangeffamee barreeffama xiqqashuu isaan bataskaana keessatti barreessanii ol ka'an sana olii gadoofanii barreessu jechuudha. Kanammoo namichi kana barreessu waa'ee seenaa Abbaa Baahiree kanayyuu beekaadha. Namichi kun eessaa ba'e eessaa dhalatee ilma eenyutti intala eenyu dhale akaakayyuun isaa abaabileen isaa beekamaadha. Yoo akaakilee abaabilee nama gaafanne kun hin barbaachisu jedhu sanyii lakkaa'uun zero maalodhaa jedhaniiti kaa'u. Ofumaaf immoo garanaaf immoo yoo kaafne immoo fakkeenya waa'ee kiristaanummaa isaanii yeroo ibsatanii nuti sanyii Israa'elii sanyii Salamoon irraa dhufne ilmi keenya Minilik tokkoffaan ilma Salamooniiti jedhanii seenaa barreessanii. Yoo akkas ta'e immoo Abbaan Baahiree seenaa keenya barreessuudhaaf aangoo maalii qabaadha? Warri Salamoon yookaan sanyiin Salamoon yookaan sanyiin Israa'el Oromoon lafaa siin qabu jechuudha maaltu mirga isaa kenneedha? Amma namni beekuu kan qabu jechuudha. Ofiifuu biyya fagoo biyya Afrikaa keessa hin taane biyya lammii Afrikaa keessa hin taane himachaati Oromoo isa saba gurraacha saba Afrikaa mallattoo Afrikaa ummata Afrikaatiif ummata mallattoo ta'e kana biyyan qabdu jechuun mirga maaltu kenne? Maaliif kanarratti rarra'u jirru kun? Maaliif kanarratti eenyu waan utubaa hin buqqaane seenaa akkanaa kana kan gadi dhaabe yoo jedhame isaanumatu nutti immoo deebisee jechuudha. Abbaa Baahiree kan leenjisee akka inni seenaa isaanii barreessu godhe immoo bataskaana Itoophiyaa ta'uu ishii ibsu jechuudha. Amma gaa Oromoo fi bataskaanas bifa kanaan walitti naqu jechuudha. Bataskaanittis karaa kanaan Oromoon akka irratti qabxii qabatu. Isatu seenaa kana akka barreessu ishiitu barsiisee leenjisee gadhiise kana sila kitaaba isaa kana mallattoo godhatanii maal jedhaa namichi komantii barreessu kuni galma aadaa Oromoo naannoo Lagaar itti ijaarame sana sila maqaa Abbaa Baahireetiin ijaaruu qabu jedhee komantii kaa'e jechuudha. Sababa inni waa'ee gadaa barreesse. Namichi kun waa'ee gadaa barreessuudhaaf miti kan inni barreesse. Namni beekuu kan qabu waa'ee gadaa kan inni barreesse ittiin abaaroodhaaf ittiin tuffachuudhaan malee gadaan gaariidha gadaan bareedaadha jedhee pooziitiivili waan inni barreessee jiru achi keessa soo ta'e. Kanaafuu nama kana kan leenjise kan barsiise immoo bataskaana Itoophiyaa waan taateef Oromoon isiidhaafis galata guddaa gahuu qaba ture jedha namni kana barreesse kun. Egaa nama tokko yaani kun yaada nama tokkooti garuu immoo dhiisnee irra darbuudhaaf ulfaatu namichi kun waan inni kaa'e kun waan salphaa miti jechuudha. Ammayyuu didaa jiraachuu ammayyuu fudhachuu dhiisuu dhabuusaa agarsiisa. Kanaaf uummanni Oromoo waan isaan barreesse kanaan waamamuun gonkumayyuu hin barbaachisu jechuudha. Isaanis kan warra afaan kana dhaga'an haa hubatan.
Ragudda afaan nuti dhageenyus maal jechaa jiru. Kanaan rakkinni kiyya rakkina nama warra afaan kanaan dhageenye barsiisuu miti amma. Dhaloonni Oromoodha, ilmaan Oromoodha, rakkoo abbootii akaakootiin keenya kaleessa keessa darban kaan furamee kaan furamuutti jiru kana irratti ijjennoo akkamii qabaachuu qabaa ka jedhu agarsiisuudhaaf kan yaadameedha. Nama biraatiif barumsa nama biraa barsiisuu fedhiis hawwiis qabaannee miti jechuudha. Kanaaf Oromoon humtu seenaa isaa sirriitti akka ilaallatu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka isaan jedhanii keessaa Oromoo dhabamsiisan yaadaa fi gochaadhaan Oromoo dhabamsiisuu barbaadanii gochaa turaniif itti jiran kanatti dhugaadha moo dhugaa miti isa jedhu namni amanu akka amanatu barbaadeetan warra afaan kana dhaga'u jechuudha. Keessattuu warreen otoo beekanuu seenaa saba kana jallisan kun maalirraayi? Egaa isaanuu kaasaniiru abbaan baay'ee gonka Oromoodhaaf seenaa barreessuun hin danda'amu, hin danda'usi, hin qorannesi, hin hubannesi. Inni nama jibbaa Oromoo qabuudha beekamaadha. Barreeffama isaa sanayyuu yeroo eegalu waan inni jedhe sana asirratti kaasuun hin barbaachisu. Hedduu tuffii hedduudhaan jalqabaa jechuudha. Mata duree barreeffama isaa sanayyuu yeroo jalqabu jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eef yoo danda'ame akkuma kana dura gaa viidiyoo baay'ee irratti kana kaasanii egaa waan biraa namni unaasaa kana bakkitti jallate kanaaf Oromoon mallattoo isaan dura Itoophiyaa ta'uusaa lafa Itoophiyaa guutuu kana sabni tokko otoo irra qubatin sabni tokko otoo keessa hin jiraatin kunnoo Yemanii kaasee hanga dhaqee Dibaaziin hanga dhaqee Daarfur ga'utti Daarfur maqee fakkeenya Suudaan keessa lafti Daarfur jedhamu kuni Daarfur magaalaan guddoo ishii Arrayyuu Cobii jedhama. Cobii jedhamti. Magaalaan Daarfur bakki naannoo Daarfur jedhamu sun jechuudha. Namni rifar godhee dubbisuu danda'a, barbaaduu danda'a, kotteenuu dhaqnee ilaaluu lafa dandeenyu, lafa daawwachuu dandeenyu jechuudha. Hanga achi kaasee hanga Yaman keessa Marabbaa, Marab lafa Eertiraa kana yeroo darbe sinii kaasaatiin ture jechuudha. Lafti Eertiraa guutuun afaan Oromootiin waamamu. Inni tokkichi beekamaan Baareentuun jira. Lagdi Baarentu lagdi karaa Baarentu irraa karaa isaan amma Gaashbaarkaa jedhanirra asii achi gara galaana diimatti yaa'u lagdi guddaan amma goggogee onee jiru Barraaq jedhama. Laga Barraaq jedhama. Kunis barreeffamumaan jira. Yoo dubbifne yoo barbaanne hin argina. An akka naannoo Mitsawwaa sanatti Matahaaraa Sambaleeta kan jedhu sinii kaasetiin ture. Sambaleeta lafa qorannoo saayitii qorannoo guddoodha. Matahaaraa bakki jedhamu bakka Matahaaraa jedhan matuma haaraa jedhanii barreessu isas seentanii ilaaluu dandeessanii Matahaaraa bakki jedhamu kun bakka qubannaa jalqabaa namoonni baay'een yeroo magaalaa hundeessanii keessa jiraatan jedha. Matahaaraan egaa kun asis Baashawaa keessatti waanuma beeknu karaan isaan amma Saawwaa jedhan Afaabeet isaan jedhan Adda Giraat Adda Qaalaa maal isaan jedhan kana hunda kaaseetiin ture jechuudha yeroo darbe keessatti. Kanaafuu achi keessa qofaa miti gaarra wanti itti dabalu achi keessa qofaa miti jechuudha. Waa'ee Walloo kaaseera, waa'ee Gondar Gojjam keessa waan jiru kaaseera. Har'a kanoo miidiyaa adda addaa irraa namoonni baay'een hin dhageessu. Lafa tokko akkasii qabanne yoo jedhan yookaan Raasaa jedhu maqaasaa yookaan Jigaa jedhu maqaasaa yookaan Marawwee jedhu maqaasaa yookaan Araartii jedhu maqaasaa yookaan Galaan Liiban Baasoo jedhu kun isaantu jechaa jira miidiyaa gabaasa miidiyaa isaanii hordofuu dandeessan. Kanaaf Oromoon ummata Afrikaa Itoophiyaa dhiisiti ummata Afrikaa guutuudhaaf ummata hangafa ta'uusaa irra deddeebi'ee dubbadheetiin jira jechuudha. Lafumaa ka'ee immoo raajaatiin jiru dubbiseetiin argeetiin jira. Namoonni baay'eenis kana akka itti amanu dhibbatti amanamu beekamaadha. Kanaafuu irra guddaa magaa center of gravity godhanii kan isaan ilaalan Oromoo seenaa Oromoo haqaa jiranii fi haqan bakkee Kaaba Shawaa jedhan kana keessatti jechuudha. Karaa Kaaba Shawaa narraa bite Bulgaa jedhanii waaman kana irraa haqu jechuudha. Kana gabaabumatti akkuma isaan jedhanuu rakkoon Oromoo bataskaana Itoophiyaa keessaa kan maddu jechuudha. Barreeffama kan jalqabe seenaa barreessuu kan jalqabe bataskaana kanadha jechuudha. Bataskaanni kun dhimma amantiiti kan hojjechuu qabu waa'ee amantiiti kan hojjechuu qabu yeroo mara waa'ee seenaa Oromoo irratti kan hojjetu garuu kana namoonni amantii kana keessa jiranis Oromoos ta'anii saba biraas ta'anii dhimmi bataskaanni kun biyya kanatti xaxxe hamma yoonattuu hiikkachuu didee jira jechuudha. Ammas akka hin hiikkanne gochaa jiru isaanii jechuudha. Oromoon ani Oromoodha yoo jedhe akka waan sanyii isaa himachuu hin barbaanne akka waan sanyii himatamuu hin qabne dhokatu wayiitti kana jedhe sana jedhe jedhu ofii isaaniitti gadi ba'aniitu fakkeenyaaf mee waan dhiyoo kana godhani miidiyaa alarraa maal waan ta'e namicha bulchaa biyya Kaaba Shawaa kana nama Girmaa Yeshixilaa jedhamu tokko yoo yaadattu ta'e
miidiyaatu irratti ajjechaa labse yoo yaadattu ta'e an saba kaanii haafu amma kan Oromoo lafa Oromoo keessa haafu nama kun nama bulchaa godina kanaati godina Kaaba Shawaa isaan jala jiru kanaati nama Girmaa Yishixilaa Waldamaaram Areerooti namichi Areeroo waan ta'eef duu qabaa jedheeti namni gaazexeessaan tokko gaazexeessaa Minalaachoo Simaachoo jedhamu guyyaa sadii dura dubbate guyyaa arfaffaatti namichi Kaaba Shawaa keessatti ni ajjeefame jechuudha. Areeroo waan ta'eef immoo half caste jedhee dubbate makaadha half caste eenyu tachi jira amma Kaaba Shawaa sana otoo fudhanne eenyu namni half caste hin ta'in achi keessa jechuudha eenyudha half caste warri Oromoo irraan dhalatin eenyu achi keessa jechuudha warri Oromoo irraan dhalatin hin jiru jechuudha fakkeenyaaf warruma isaa waaman kana yoo fudhattan warra Nagaasii yookaan immoo Saala Sillaasee maal jedhanii isaa waaman kun abbaa torbaffaa irratti ilma gooleet ta'a ilma goolee ta'a nagaattiidha Nagaasii miti nagaatti gooleetu gara Saala Sillaasee faa maaloo jedhan kanatti guddate abba haadhaan iyyuu barreeffamee jira jechuudha bakki isaanii kun karaa Angololaa karaa Jiree karaa kanatti bataskaanni kun uumamuudhaan bara 330 Tigraay keessatti akkuma Parmanaaxas jalqabeen guddachaa dhiibbachaa dhufee qaxxaamuree lafa ayyallaa kana keessatti galee kan nama ajaa'ibu seenaa sana keessatti seenaa Kiristinnaan Kaaba Shawaa kana seenuusaa yeroo waan ajaa'ibaa tokko jira jechuudha. Namichi Parmanaaxas jedhamu kuni namni naannoo sanaa fudhachuu dide maal goonaa jedhanii gabaasa itti kenninaani qalqalloo hafuura isaa itti naqu tolchee jedha seenaan Heisenberg namni jedhamu mishinariin warra Ingilizii barreesse tokko maal godhaa hafuura isaa kana afuuffee itti naqeeti afuuffee re'eetti naqee geessati ayyallaa sana keessatti bittinsaayii ijoollee xixiqqoo faa yoo argitan hafuura kanatti baasaayii waan isaan jibbisiisu kanatti irraa badaa in jaalatu jedheeti hafuura qaqqallootti ergee jedheeti barreesse ergee jedhanii natti himan jedhee barreesse namni Heisenberg namni jedhamuu fi Kraaf namni jedhamu mishinaroota warra Ingiliziiti jarri kun egaa hafuurri suni dhufe egaa akka inni jedhetti ummanni kun gara Kiristaanaatti jijjiiramuu isaa hin oolu jedhee barreesse jechuudha. Isa dura waraanaan ofirraa dhorkaa turan lolaan ofirraa dhorkaa turan jedha. Anillee jedha gaafadhe bara 1839 naannoo sana keessa ture namichi kun Saala Sillaasee wajjin ture. Mana Saala Sillaaseetti galaa achi mishiinarii yookaan immoo ambaasaaddara jedhee of ibsa inni Oromoota naannoo sana jiran maqaa biraatiin waama inni Oromoota naannoo sana jiran maaliif jibbitu amantii kana maaliif fudhachuu diddan Kiristinnaa maaliif fudhachuu diddanii jedhee yeroon gaafadhu jedhe warri amantii kana nutti fidanuyyuu warra nuu gadiitii maal isaan irraa barannaa naan jedhanii jedhe barreeffamee jira kitaaba barreeffamni kun keessatti argamu immoo ragaadhaaf yoo barbaadan geographical missionary ka jedhu keessatti dubbistee arguu danda'a jechuudha namni isaan waan amantiiyyuu qabanii naan jedhanii yeroo isaan naan jedhan hedduun raajeffadhee jedhe namichi mishiinarii Ingilizii kun jechuudha kanaaf egaa guyyaa sanii kaasee amma kun warra Areeroo jibbuutti arra itti jiranii jechuudha achuma naannoo sanatti seenaa guddaan jiru amma lafa Ankobar jedhamu Ankobar jedhanii amma isaa waaman kana namichi kun waan barreesse qaba jechuudha lafa Ankobar jedhamu kana gaara guddaa Maxaaxee jedhamu lafa Maxaaxee jedhamu Mateet jedhee barreesse Maxaaxee jedhamu keessa jira gamaan gaara gamanaan gaara lafti kun jedha lafti kun otoo dura warri Sillaasee jedhaman kun irra hin qubatin otoo dubartii Ankoo jedhamtutu gubbaa sanatti qe'ee guddaa ijaarratee taa'aa jedha Ankoon yeroo baay'ee lolchiisaa fi lolaan isaan faana wal mormaa eega turte booddee sababii warri Adaal yookaan Ifaat warri Adaal jedhaman mootiin Adaal jedhamee kan inni caqase Mahammad Walsimaa fi Hasan Walsimaa waraana guddaadhaan warra kiristaanaa gargaaraniif Ankoon cabdee jedha Ankoorraa lafa kana buusanii jedha lafa kana eega Ankoorraa buusanii ofii qabatanii maqaan Ankobar jedhamu moggaafamedha wanni isaan Ankobar jedhaniif immoo Ankoon karra sadiin kan keellaa qabdi keellaa sana maqaan karra sanaa yookaan balbala jedhanii waamu isaanii balbala Ankoo jechuudhaaf
Ankoobarri jedhanii jedheeti Heisenberg namni jedhamu mishinariin Ingilizii bara 1839 naannoo kaaba shawaa lafa ammal jedhu keessa mana naannoo Ankoobar san waggaa 3 jiraate isaan faana kana barreessee jira jechuudha. Kanaafuu isaan immoo asitti Finfinneenuu bararaadha akka jedhanii kitaaba barreessan. Akka isaan aymelal maal jedhanii waan meeqa jedhan egaa wanti kana namoonni keenya namni baay'een immoo namni yoo seenaa beeke malee waan falmatu hin qabu waan irratti falmatu qabu seenaa beekuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf Ankoobar inni jedhamu mataan isaa lafa maqaa Oromooti jechuudha. Isa qofaa miti Ankoobar bara ishii dhallolee irraa fudhatee ishiin jala irra aane Abbiyyee jedheetu barreesse maqaa isaa. Abbiyyeen booda gara duubatti yoo lakkoofne Abbiyyeen booda Abbiyyee asitti Wasansagadi Salasillaasee ta'a. Achi gara duubatti yoo lakkoofne abbaa torbaffaa isaanii Salasillaasee irraa abbaa torbaffaa irratti Nagaatti Goolee jedha barreeffamni isaa. Nagaatti Goolee turee. Egaa inni isaan kiristaanan turree jedha. Warri Nagaatti achi jiran kun kiristaanan turree jedha. Kitaabni namicha kana. Kanaaf seenaan Oromoo bifa kanaan jallatee jechuudha. Har'a kaaba shawaa maaloo jedhama jechuudha. Haa ta'uuti innumti seenaan Oromoo amma fakkeenyaaf lafa Ankoobar eegga akkas godhanii booddee lafoonni Ankoobarii wal qabatanii jiran kanneen akka Angoololaa kanneen akka Jirruu keessattuu Angoololaa kan jedhamu kun seenaa bal'aa qabaa jechuudha. Hin barreeffamne namni barreessee hin jiru. Maalidhaa jechumti aangoo fi lolaa kun mataan isaa eenyutu wal loleessa jedhu achirraan hubachiisa. Isaan wanni isaan godhan gosoota lama walitti naqa. Gara gajjallaa karaa Wancii karaa Aggaama karaa asii gadee Ayyallaa sana keessa karaa Jamaa kana wal qabatee karaa Sallaay Dingaay jedhan dhagaa dallaa jedheeti namichi ka barreesse. Dhagaa dallaa isaan kana keessa gosoota jiran kan akka goota Sarawwee jedhamu irra guddaa Gimbichuu warra jedhamanii fi Baddaa irraa warra Galaanii fi warra Muloo jedhaman. Fakkeenyaaf Ankoobar Ankoon gosti ishii Muloo Fallaadaa jedha. Gosti the tribe of Muloo Fallaadaa jedha. Isaan kun hundi naannoo kanatti wal lolchiisaa turan jechuudha. Isaan kun gaafa wal lolan kana naannoo Angoololaa kanatti dhiiga hedduutu dhangala'e gidduu isaaniitti jechuudha. Kanaaf namoonni uummanni beektonni Oromoo laficha Angoololaa ta'ee jechuudha. Aanaan isaa Jirruudha magaalaan lafti kun jechuudha. Ammayyuu Jirruu jedhama. Jirruun immoo gosa Oromooti. Magaalaan Jirruu immoo magaalaan Jirruu Innawaarii jedhamti. Innawaarii warri jedhaman immoo warra waarii jechuudha. Warra waariiti biyya warra waariiti. Warri waarii sun deemee kana dura waan sinitti mee jira. Bara 1952 keessa sochii biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif jijjiirama barbaaduudhaan fincila kan godhan jeneraalota gurguddoo naannoo sanatti dhalatan Garmaamaa Nawaayii fi Mangistuu Nawaayii jedhanii isaan waaman sana warra Innawaariiti jechuudha. Waarii fa'i isaan warra waariiti. Kanaaf kana qorachuurra kana dubbachuurra kana barsiisuurra waan biraati jechuudha. Ammas miidiyaa irratti yuutuubiin 200 300 baname sabuma kana irratti duulee jira jechuudha. Keessaa isa laayis. Egaa irra guddaan kanadha. Hoggaan kana jedhu maal jechuu barbaadeeta lafti Itoophiyaa jedhamtu kun an Oromooti guututti jaalattanis jibbitanis abbaan deeggare abbaan jibbe akka barbaade gochuu danda'a. Maaliif Eertiraa irraa kaasee amma Dibaatiin hanga Daarfuritti namichi geographical missionary kitaaba jedhan maxxansan kun journey of the missionary jedhanii kitaaba lama maxxanfamee jira. Tokko isaaniitiin Yaman irraa kaasanii kotteedhaan bakka ijjatan hunda maqaa barreessanii jiru. Maqaan isaan barreessan immoo guututti maqaa afaan Oromooti. Kitaaba sana dubbisuu danda'a namni jechuudha. Kitaabichi geographical missionary fi journal of missionary ka jedhamu irratti seentanii Google gochuu dandeessu. Kanaaf kanadha. Egaa Ankoobarruu maqaan isaa Finfinneen waa'ee Finfinneeti amma kan isaan namni baay'een dubbatu jechuudha. Finfinnee lafa Finfinnee mana Finfinnee keessa jiru
biizinesii Finfinnee keessa jiru ummata Finfinnee keessa jiraatu ummata Oromoon ummata kiyya miti hin jenneen. Maaliif daldaltas maaliif itti jiraattas hin jenneen. Garuu Finfinneen qaama Oromiyaati. Har'a federaalaan bullaa Finfinneen immoo qaama Oromiyaati. Bulchiisa Oromiyaatiin hoogganamuu qabdiidha. Gaafiin tures kana jalqabumattu jecha. Mandhee qabsoo ka ta'e Finfinnee magaalaa Finfinneeti. Lafa Finfinnee jedhamu kana. Abbaan fee dhufee gurguratee abbaan fee dhufee as jallisee achi jilee bara baraan uummata kanarratti rakkisaa kaa jirus ishiidha. Warrumti qabsoo Oromoo beekna hundeessine jedhanii barreessan gabbabbaanii waan baay'ee babarreessuu waan baay'ee haasawam. Achirratti wanta sirreeffamuu qabutu jira. Wanni sirreeffamuu qabu keessaa tokko rasaasni bilisummaa uummata Oromootiif dhuka'ee xirrootti Elemoo Qilxuu fi Ahmad Xaqiifaa guruppii sanaan dhuka'ee jedhaniiti yeroo dubbatamus yeroo waan tokko tokko hin dhagaye. Haa ta'u inni dhugaadha. Achiin jalqabne garuu dhukaasni waa'een gaafii Oromootiif gatii kaffaluun iddoo sanaa miti ka jalqabe. Asuma Finfinnee keessaa jalqabe Weena Taaddasaa Birrutti. Isumatu jalqabe. Barga walgahii 1959 dheeratti godhan. Ofirratti dhukaasaniit bar warra isaanitti dhukaase qabanii asallaatti hidhan. Haayiluu Difooyyefaa hidhee gale Taaddasaan. Isa booda immoo onkoloolessa 23 achi turanii guyyaa torbee tokkoon guunne asitti immoo I think guyyaa 25 ta'an natti fakkaate mana isaatti itti marfamee dhukaasaan mana isaatii keessaa bahe jaarsi kun lolatee dhukaasee diina isatti dhukaasee ofirratti ajjeesee bahe. What is this? Kun rasaasa maaliiti inni kun? Rasaasa maaliiti inni as keessatti dhuka'e? Inni isa biratti namoonni madaa'an. Amma kun godina Amboorraa namni mirmatee waan humnaan isa gargaaruu danda'utti halkan deemee dhufee asitti galee godhe sun maali? Hin dubbisu namni seenaan dubbisu. Kanaafu Finfinnee is the center of gravity for Oromo nation. Ishiin furmaata argachuu qabdiidha. Sirna federaalaatiin bulla. Sirna federaalaatiin bullu kana keessatti uummanni kun magaalaa kana bulchee sabni keessa bulummoo waan barbaade hojjechuu danda'aadha. Wanti yaadamu akkitti yaadamu biyyattii keessatti gaafiin Oromoo inni xiqqaan bara federaalizimiidha bara. Gaafiin inni xiqqoo waan guddaa iyyuu hin gaafanne bara inni waanuma xiqqoo gaafate biyyan ta'a biyyan ta'u uummatatu murteessa akka gaafii Oromootti. Ammasitti garuu wantoota kana waan kana wal qabsiisanii Finfinnee Addis Ababaa turtee Bararaa turtee maal turtee bara jaarraa 14 nurraa fuudhanii maal jedhamee kitaabni barreeffamaa oolu kun hin hojjetu waan ta'eef warri carraa qaban kana sirreessuu seeran hojjechuudhaan biyya kana gara fayyaatti deebisuun hin danda'ama. Kana inni kana immoo ragaan Finfinnee qofaa miti isiniin jechuufin waa'ee Ankoobarri isinii kaasechi darbe. Ankoobarri gara biraa Laallibalaa sodanne wanti biraan jiru Laallibalaan maqaan isaa Iddeessa dheeraa kana dura ana miti kan jedhu kitaabotatu jedha. Kana waan ta'eef hordoftoonni keenya kana bifa kanaan hubachuu qabnaa jechuudha. Karaa biraatiin badiinsa seenaa jallachuu seenaan biyya kanaa jallachuu seenaan saba kanaa jallachuu sabaaf sablammiin biyya kanaa walii galuu dhabuu maddi isaa eessaa hiika jedhu warra kana duuba jiru jira jechuudha. Humna alaa keessayyuu amantii dawoo godhachuudhaan warra amantii isaanii fudhateef seenaa gaarii barreessanii warra amantii isaanii irratti dideef immoo seenaa jallaa seenaa fakkeenyaaf namichi Izenberg jedhamu kun barreeffama isaa keessatti maal jedha warri kun maal isaa warra Oromoo jedhaman kun maali marsaa jiree lafa guutuu uwwisanii jiru jedha. Lafa isaanii yoo dhaqan waan nyaataa waan dhugaa waan uffataa irra katanii jedha. Maalidha isaan jedhee yeroo ani gaafadhu jarri kun afaan hin qabanii waan isaan ta'an hin beeknu afaan hin qabannaan jedhanii kana waan ta'eef isaanis ka afaan hin qaban jedheetuma barreessee jira kun amman simbirruu afaan qabdi loonuu afaan qabu farduu afaan qaba bineensi dhalate lubbuu qabu hudduu afaan qaba ummata afaan hin qabne jedhanii addunyaatti himaa turanii jechuudha. Kana kan inni jedhu kan natti inni jedhu immoo Habtamaaram liiqa Habtamaaram jedhama jedha. Egaa achii madda rakkoon ammas wanti beekuu qabu jechuudha. Amantii kiristinnaa addunyaatu fudhate addunyaatu yoo ittiin gowwoomes addunyaa gowwoome yoo ittiin badhaadhes addunyaatu ittiin badhaadhe Oromoo qofti yoo dide kan itti arrabsamu yoo fudhate kan itti jajamu miti jechuudha. Warri dideera
namni lafarratti wal lole hin jiru jedheeraan kana dura lafa sinirraa fudhanna lafa sinirraa qabanna jedhanii to waan lolan hin qabanne fudhaa amantii kana hin fudhannu inni fudhate miseensa isaaniitti inni fudhate miseensa isaaniitti inni garee isaaniitti kanaan humni warra diduu fi warra fidee fi warra didee itti wal caalee uummanni keenya naannoo sanatti laafachuu danda'e isaayyuu dogoggora jaarraa 19ffaa keessa gosoonni ciccimoo fi warri aboon Oromoo harka jiru dogoggora hojjetaniin uummanni kun laafatee jechuudha. Waggaa 2000 ol falmate hanga har'aatti falmate kanas namoonni baay'een yeroo kaasan argees hin beekani. Ani garuu yeroon waan tokko laalu seenaan waggaa 150 kun qoosaadha. Seenaan Oromoon 150 eega cabeen jedhu qoosaadha jechuudha. Oromoonni isaan garachaa nutti caban. Isaan afaan isaanii wallaalan, isaan aadaa isaanii wallaalan, isaan seenaa isaanii wallaalan. Maalaa ta'an? Maalaa jennuun isaan inni jedhu sun deebii argachuu qabaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya har'a walumaa galatti irra gararraansaa kanumaan isinitti himuu barbaade ijoon dubbii teenyaa uummanni Oromoo alagaa miti Itoophiyaadhaaf. Itoophiyaa jechi jedhu iyyuu kana dura viidiyoo biraa keessatti kaaseera. Itoops waan jedhu irraa dhufe Itoops ilma Kuush Kuush immoo Oromoodha. Itoophiyaan biyya kana yeroo warri Giriik dhufan maqaa kana argatanii maqaa kana nama hoogganaa warra kana argatanii maqaa kana Itoops jedhanii barreessanii Itoops irraa gara kanatti naanna'ee dhufe. Itoophiyaa ka jedhame bara 1953 yoo 52 akka warra Awurooppaan natti fakkaata bara League of Nations dhaabbatu Abisiiniyaa jecha maqaa jedhuun dhaqnaan gorsaan Arabaa warra Suudaan tokko warra Gibxii tokko namicha Haile Sillaasee jedhan kana lakkii maqaan kun yoo Itoophiyaa jette si wayyaa jedhee maqaa kana jijjiiranii Itoophiyaa godhanii gaariidha Itoophiyaa ta'uun isaa banne gara seenaa isaatti deebi'ee garuu Itoophiyaa ka jedhu immoo lafa kana qofaa miti. Kaaba Afrikaa Tunisiyaa irraa kaasee amma Keepitaawun Dabuub Afrikaa Senegaal irraa kaasee amma dhufee Dubaay amma asiin Daarfuur ga'utti amma dhaqee kaaba Sudaan ga'utti guutuun Afrikaatu Itoophiyaadha. Isa kana immoo kophaatti fudhatanii waan Afrikaa hundaaf seenan durduroo barreeffame lafa adda qabalee kanatti gashanii achi keessatti immoo nama saba muraasa nama qubaan lakkaa'amu yoo barbaadan hin argamnetti deebisanii seenaa saba kanaa seenaa Afrikaa xiqqeessanii seenaa Itoophiyaa seenaa Afrikaatu ni xiqqeessanii jarri warri maal akkamitti xiqqeessanii nuti sanyii Salamoonii jedhan nuti sanyii Israa'elii jedhan akkamittiin namni Israa'el ta'eetu Afrikaa ta'ame. Israa'el jechuun bar saba beekamaadhaaf saba warra Yihudaa Juush jedhee buluudha. Afrikaan immoo uummata gurraacha Nigroos Kushaayit Nuubiyaan Kaamet seenaa Afrikaatu hin jallisan jarri kana irratti hojjetamuu qaba bar kana ifa gochuu qaba artikiliin baay'een kana irratti barreeffamuu qaba warri carraa qabdan warri waa barreessuudhaaf carraa qabdanii alafaa keessa jiraattan kana addunyaatti barreessuu kana addunyaatti ibsuu qabdan tokkoon isaanii jalqabaa kaasee hanga maqaa Afrikaa warra Afrikaa faarsu hin jiru akka Afrikaatti miti isaan aakti kan godhan uffannaan isaanii akka Afrikaa miti nyaanni isaanii akka Afrikaa miti dhaabbiin isaanii akka Afrikaa miti haasan isaanii of ilaalli isaanii akka Afrikaa miti fakkeenyaaf bara Berliin konferensii irratti dhiyaataniiru Berliin konferensii jedhu 1884 irratti dhiyaatanii waan dubbatantu jira jechuudha. Maqaa isaanii yoo dhaan rakkoodha dhiyaatanii nuti warra gurraacha miti adii akka keessaniiti jedhaniiru jechuudha. Kun yaa'ii qaboo Berliin konferensii irra jira jedhamee taasifamaa jira. Ani ija kiyyaan barreeffama isaan agarree warra argan miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti nu ibsuu ni danda'u. Kana akka dhaqame garuu beekamaadha. Maal jedhan kana waan isaan akka jedhan hin beeknu malee. Haa ta'u kanaaf uummanni Oromoo seenaa isaa ofiifis wallaalee jira Oromoo ofuma isaatu mataa isaatiif wallaalee jira jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebinee akkuma dubbanne seenaan Oromoo fayyuun Afrikaan fayyuudha jenneera jechuudha. Namoota baay'een jedhaniiru jechuudha. Maaliif seenaa Afrikaatu fayyaa jechuudha. Har'a Afrikaan oriijinaal orgaanik uummanni orgaanik ta'e hin jiru Afrikaa keessa. Hunduu burjaajee bacancaratee badeera jechuudha. Karaa baay'ee ilaaluu dandeessu namoonni baay'een akkuma keenya kana Afrikaa keessaa naannoo Keeniyaa naannoo Ugaandaa naannoo Naayijeeriyaa naannoo Suudaan kibbaa naannoo kanatti ba'anii dubbachaa jiranii viidiyoo baay'eetu yaraa jira falmiin jiru Afrikaan ofitti deebi'uu qabdi ka jedhudha. Egaa waan na hordoftaniif har'a sagantaa kanaanan sinitti deebi'ee waan na hordoftaniif ulfaadhaa jiraadhaa galatoomaa kanammoo laayik sheer godhaa nama biraan qaqqabaa.
egaa yoo nagaa taane yoo fayyaa taane walitti deebinee sagantaa biraatti wal agarra nagaatti.